Oomishaafi oomishtummaa qonnaan bulaa keenya dachaan dabaluu qabnenne lafa qabnu keessa raaree sirbaa raaree fadis ta bishaan gannaa kuyyoo hanqatees bishaan jallisiitiin atara boonsituu initiatiivii haaree jechuun kan qonnaan bulaan keenya jiruu isaatiin jiruu danda'u qonnaan bulaa keenya kilaastaraan ijaaruudhaan akkaataa mul'atu kanaan guyyaa irraan tanaa sirna facaaraa wannee jirra jechuudha. Sirna facaaraa wannee kana akkanumatti kan dhifnu osoo hin ta'in qonnaan bulaan kilaastaraan ijaaramtan kun muuxannoo gaggaarii dabarsuudhaan fakkeenyaaf Ardaa Bidbooraa keessatti eegallee jirra. Nagee Obbaasaa keessatti eegallee jirra. Qofa Obbaasaa keessatti eegallee jirra jechuudha. Akkaana keenyaatti Ardaa 19 qabna. 19 qabnu san keessa wanni Ardaa sidee kana filanneef Ardaa bishaan qabdu indeeti. Ardaa bishaan jallisii qabdu. Yoo ka carraa ta'ee ammaas immoo roobni kun kan dhaabbatu taatillee atarri kun dhaabbachuu hin qabu kan jedhuun shanyii keenya kun kita barbaadameen bakka barbaadamu ooluu qaba kan jedhu initiatiivii mootummaan nu kana keessaa tokkoffaan atara boonsituu kan jaamu fadis keessatti hin beekamu. Guyyaan isaa guyyaa har'aati jechuudha. Waan haaraa jechuudha. Kanaaf bu'aa isaa tas waliin ilaalla jechuudha. Bu'aan isaa maaliif kan joosan kan nyaanneetu ofiif nu osoo hin ta'in haalatti ispoortii godhee haalatti erginu jechuudha. Kanaaf tokkoon keenya kun galii guddaa akka qabus beeknee dubartootaa fi daa'imman keenya hanqina nyaataa kan qabanillee yoo atara kanaan kan fayyadaman yoo taate dhugaa dubbachuudhaaf hanqinni nyaataa fadis keessatti kan hin jirre ta'uu isaatii fi qonnaan bulaan keenya ammaas immoo irratti illee heddummaatee iddoo nuti illee muuxannoo fudhatee babal'isuu keessatti amma jalqabbii haa eegallu malee Ardaa 19 qabnuu fi magaalaa 2 qabnu keessatti iddoo bishaan jirutti bona kanaas shanyii kana facaasuun eegalla waan ta'eef guyyaa har'aan tanaa eegallee jirra. Qonnaan bulaan ammaas itti argamu kun kunuunsuudhaa jiru ol qabatee kilaastara kan ammaas immoo abbummaan qabatee yeroo itti aanu biqila isaatti dhufnee kan laalluu fi oomishi isaatillee rabbi je inshaallah rabbi achiin nu haa ga'u kan waliin oomishee kan galchinu waan taateef ifatti banamuu isaa beeytanii asumaan halkaniif guyyaa facaafnee kan keessaa baanu osoo hin ta'in hanqanni bakka ga'uutti qonnaan bulaan keenya baageejii guutuu qonnaa san fayyadamuudhaan xaa'oos waan barbaachisu hunda harama isaa keessaa haramuudhaan akka oomishni mana galu taasisuu keessatti gahee keessan akka baatan abdiin sirraa qaba waan ta'eef galatoomaa ulfaadha. Oomishni dachaan haguuggatu halkanii guyyaa hojjetame.